hordoftoota daawwattoota keenya har'aan tana nama qophii seenaa ajaa'ibaa qabu tokko qabadee isinii dhiyeessee jira. Namni kun eenyu jechuun keessanii olamu ilmi namaa hundinuu akkuma seenaa garaagaraa qabuun seenaa cimtuu nama qabu isinii dhiyeessee jira. Namni kun kan na biratti argamu hanga xumuricha qophichaatti na waliin turtii taasisuu keessan hin jeegatinaan isinii jira. Argama miidiyaan nas dhiyeessuudhaaf galatoomanii isin jira. Hayyamee Qadar ergaaniif biyyeetee jira baate mudannoo addunyaa kana irratti mudate irraa maal beektu? Mudannoo hedduun qabaa. Mudannoon takka lamaa miti. Hayyee. Kanaafuu mudannoon gaati gaafa afaan Somaaleen beekne afaan biyyattiitis hin beekne. Hayyee. Mudannoo hedduus qunnamuu danda'a. Akan. Kanaafuu mudannoon tan mudate takka lamaa miti. Hayyee. Akkana gaafa dura biyya tana seennu. Hayyee. Afaan Somaalee waan hin beekneef. Anaa ooruu takka dalagaa dhaqe. Hayyee. Ooruu dalagaa. Ooruun dalaga. Hayyee. Dhugaan ooruu dalaguu achitti bishaan waraabu jira. Bishaan tokko ooruu obaasu jira. Kanaafuu akkanatti kan bishaan obaasu jiru. Ani afaan Somaalee abbaa takka hin beeku. Hayyee. Biyyi tokko dubbattee beekte. Takka ni hin dhageenye. Waan namaan arrabaa takka takka hin dhageenye malee takka hin beeku. Oguu kana akkanatti gurbaan maashina dhaamsinaan jeegaa afaan Somaaleetiin. Maashina dhaamsa jechuun akka afaan Oromootitti motora dhaamsa jechuudha. Hayyee. Ani motora kana waan hin dhageenyeef. Waan biraatti fudha jechuudha. Waan guddoo takka tan ajaa'ibaa takka jechuudha. Hayyee. Oguun harkaan inni naa himu hin dhageenye. Oguun eela bira dhaqu. Inni maashina dhaamsinaan jaa ani maashina kana hin beeku. Baktii naan jaa inni. Baktii jechuun afaan Somaaleetti dhaamsa jechuudha. Hayyee. Oguun ni baktii waan baktii takka laala jee dhageenye. Kumayo waa eela kanatti yoonse. Ree jira ree takaaren seewwan. Hayyee. Oguun ree takaartu tana see kana bakka gurbaan na bira jiru kana afaan Oromoo kaatee yaa kun akkoflee jechuudha. Hayyee. Ani eela kana gubbaa dhufee kana gallalaala eela kana reessa waan akka bishaanii jechuudha. Hayyee. Inni baktii naan jaani waan baktii tanaan laalu jira duute qabuudhaaf eela kanarra. Mishiinga baktii eela kuwaa dhameeyye naan jaani. Hayyee. Ani eela kanaan beeku jechuudha. Eela jechuun giseen dhagee eela qaariyyeen dhageetti. Eela jechuun afaan Oromootiin ni beekama. Itti duute jeen dhagaan. Ani na dhaamsinaan jiru. Mudannoo tana kanaa hedduu jira. Takka lamaa mugaa mudannoon teenya waan hin dhiyaanneef. Hayyee gaamee haaluma kanaanis itti ni fufu. Qophiin mudannoo ilmi namaa afaan wallaaluu akkasuma sababa afaan rakkoo afaanii irraa namni waa hedduu. Kana malee. Ati yoo mudannoo qabdu hin jirtu gaafa. Hedduudha namni hedduu mudannoo adda addaa qaba. Anillee tan sun caaltus hedduudhaan tan hin qabu ni jirti jechuudha. Garuu hayyee ani mudannoo irraa waan ifin siime jechuudha tan si ajaa'ibsiisullee ni qaba. Mee tan itti aantu nu himate. Ani mudannoo hedduun qaba gaafaan magaalaa Hargeysaa keessatti makiinaa kontiraata kaafadheen qabaabu. Hayyee kofoteeti. Hayyee. Makiinaa dhawwee janiin biyya kanatti. Gaafaan kontiraata hawlii kaniin dalagu kontiraata yoomiyaa fi dachaa guyyaa sadii kontiraata. Hawlii dalagaatu maa kontiraata qaba. Ani kontiraata tun beeku dhawwee naan jennaan makiinaa nama fuutuma seerra deemu. Hayyee. Ogaan dhagagaamaa bakka dalagaa keessa nageesse. Inni akka maallaqa Itoophiyaatti 800 na gaafate. Hayyee. Ani wanni inni itti dalagu waan 500 immoo akkanaa jechuudha. Hayyee. Oguu inni dila kana gaafatu wanni na ajaa'ibee. Afaan Somaalee waan hin beekneef afaan Oromootti haasa'an. Hayyee. Kana inni namaan ani beeku biraa dawalee akkana jechuun dhawwee reeffate jeen. Ani waan hin dhawwee hin beekneef. Telefoona hojii dirqiinsa laafuu dhajee fi shahaa jedhee. Salam jeeni biraa kutaa afaan Oromoo. Namicha kun duuba kami waa takka illee hin jenne karaa kanatti isa maallaqaa fi tanas gaafne waliigaltee dura kami waliigaltee isa waliin dhuftan akkamitti seenuu dandeessi maallaqaa. Ani ogummaa magaalaa dhaqee karaa wallaalee akka karaa na deemu ni beekan karaa irra ni beekan. Karaa inni deemu jiru kan argatee mana fuudhate. Dhaabi jeen makiinaa giseen harkatti ol qabee dhaabee. Dhawwee barbaaddaan aan jeenne. Numaddan. Ani eeyumaan jeen gaa. Hayyee. Ani dhawwee tana kontiraata makiinaatti hin seenne. Ogaan seenuu. Kunoo inni dhawwee nambara keenyaan jechuudha. Lakkoofsa maqatti himate. Nambara keenyaan itti himee jechuudha lakkoofsa keenyaa. Aduun lakkoofsa gaafatu sana kan inni jechuudha. Kiiloomeetira hanga deemtu sirriitti. Akka kiiloomeetira sabbatti deemu naan gala jechuudha. Hayyee. Kan natti as ta'uulee maallaqa naa erge jechuu deemu na fakkaattee nambara fayyadamu jechuudha. Hayyee. Amma kanaafuu bisee inni nambara fayyadamu dhawwee itti nagate jechuudha. Haya. Ani dhawweedhaan aan jee haa waan jeen.
Hai malee afaan Somaalee waan hin beekne. Lafaan gara kiiloomeetira hangam takka isin deemu? Amma kiiloomeetira 5 akkana ni dhiyaatti. Tuwaan gara kana meeqaan kafalaaf jettee kakkaatti akka yaaddeetti guyyaa akka karoora kadina. Ani waan baskaa janiin reeta ganoolu mamma Ni beekane. kapitaal irraa fudhadhe jechuudha. Hayyee. Nama lama tana ergitee afaan kanaan qabattee. Akka Itoophiyaatti qarshii kuma 3 jechuudha. Afaan Oromooti. Hayyee. Inni ogoo kana Maallaqa guddaa osoo raayu jira inni gara kuma qarshii 400 fi 500 Itoophiyaa osoo raayu jira. 600 kana raayu jira kun na gaafate 600 naan jedhani 60 see jechuudha. Hayyee. Maamani 60 ergeessa. Ana khalate je 60 kun erguu fi qurbaan aaren beeku waay. Hayyee. Ogoo aaren salam jeeni Biraaqote. gaafate jechuudha. Ofi mudannoo kanaaf haa Mudannoo nan baakaa fagamnu mudannoo gaa hedduu nu qajeelcha gaammat. daawwattoota keenya mudannoon namni ilmi namaa mudannoo adda addaa qaba. Mudannoo haala kanaa tanaan dhiyaattu jira jechuudha. Ilmi namaa haaluma afaan wallaaluutiin takkaa haala biyya wallaaluutiin mudannoo garaagaraa qaba. Kun har'aan tana mudannoo akkanaa tana isiniif jettee jirti. Garuu mudannoo hedduudhaas qabaachuu isaati. Ani inni isimaa jiru. Mee mudannoowwan akkanaa namoonni hedduun maal Mudannoon hin dhiyaatu. Mudannoo haala kanaa irraa uumaa jira. Sabiraa tan itti dhiyaatu qabda. Mudannoon hedduu jira gaa waan ammaa waan mudannoo nama nurraa hin dhiyaattu. Guyyaa biraa kaasanu mudannoo hedduu qabnaa jechuudha. Waan amma ifana kaameraan nu ga'u miti na fakkaataa mudannoon jeetanii hedduu if keessaa qabu. Hedduu if keessaa qabdan. Eegaa waan biyyoota hedduu keessa waan hin deemee jiruuf Daawwattoota keenya akkana jechuun mudannoo hedduu qabaa jira. mudannoo hedduu ilmi namaa haala kana qabaachuun wanta ajaa'ibsiisu. Garuu namni biyya isaa irraa gaafa biyya biraatti jijjiiramu haala kanaatiitu nama mudata. Garuu mudannoo namoota kan adda addaa qabuutu jira jechuudha. Mudannoo ilma namaa kana keessatti waan adda addaa irraa nama mudatti. Har'aan tana mudannoo haala kanaa dhiyeessine guyyaa biraatiifis mudannoo biraatiifis Eegaa waan dhiyeessina. mudannoon ta'e. Qophii seenaatiif qophii mudannoo adda addaa qabadee isiniif hin dhiyaatu. Chaanaala keenya dabeelootuu birraa daawwachuu ni dandeessan. Hanga xumuraatti nu faana turte taasisuu. Mudannoo akkanaa kana. Like fi share subscribe gochuun dagatinaa isin jaa. Eegaa tana kana isin jaa. Atillee hin galatoomii.